waan sirreessitu jiru. Tokkoffaa obsi guddaan dhagaa yoo affeenu aarii xiqqoon bishaan bobeessiti. Yeroo tokko gammachuun guyyaa tokko gadda waggaa tokko jijjiirama. Nama kabajuun mallattoo sodaa osoo hin taane bilchina sammuu fi dandeettii fageessanii yaaduuti. Jireenya kee fooyyessuudhaaf yaalii shaakalaa fi taasiftu keessatti kufaatiiwwan si mudatan kufaatii osoo hin taane akeektuu galma gahinsa yaalii keetiiti. Kaayyoo ofii galmaan ga'achuun dhama'uun hadhaaf dhandhamni isaa hadhaawaa borii firii fi dhandhamni isaa midhaawaadha. Akka addunyaatti yaadi, akka naannootti hojjetu. Dhalli namaa wanta haaraa argachuudhaan yoo uumu yookaan kalaqu kan nama gammachiisu yoo ta'u garuu ofii isaa uumamuu yookaan kalaqamuu immoo irraanfachuun isaa baay'ee nama gaddisiisa. Kan nama dinqisiisu ba'aa guddaa sammuu irratti baachuu osoo hin ta'in sammuu iyyaan baachaa jiraatu. Yeroo rakkoo wayii si mudate rakkoo kee si mudate sanaaf yaadda'uu osoo hin taane akkaataa rakkoon si mudate sana keessa itti dabartu yaaduu qabda. Walii beekuu irra walii beekuutu wayya. Obsi dhugaa osoo dhugaan kophee hin godhatin dharti addunyaa naannootti. Nuti caattee guddaan yoo kufte balleessaa kee ta'uu kan hin dandeenye yoo ta'u balleessaa kee ta'uu kan danda'u kuftee yoo achitti haftedha. Bishaan kadhaadhaan argame eeruu nama baasu. Sareen yeroo hundumaa dutti akka hin dirmanneef of gooti. Kan nama nyaatu dukkana osoo hin taane wanta dukkana sana keessa jiru. Irra caalaatti kan dinqisiifamuu qabu namoota addeessa irra qubatan osoo hin taane namoota akkaataa itti addeessa irra qubatan barsiisanidha. Addunyaan kun sirraa waan tokko eegdi. Waan ta'eef waan gaarii tokko hojjetu. Jiraachuuf nyaatu malee nyaachuuf hin jiraatu. Wanti calaqqisu hundi hojii sitti hin fakkaatu. Kutaa tokkoffaa isaatti galatoomna umureedha. Baadhaa.